sobumaaf gidiraa kanumaan duubatti amne maal kan biraa. Karaan akka sobaan gala nama dhiba jedhu Oromooni karaa sobaa hordofuuni akka nama hin baafne ibsa. Gidiraas namni hojjete immoo waanuma facaase san makarata waan jedhaniif dhara hoo hojjenne dharuma arganna. Kanaafuu biyyi kun duubatti hafuusiitii fi nageenya dhabuusiitidhaa fi sababni isiidhaa sobumaaf gidiraadhaa. Kanatu sobaaf gidiraatu rakkina kanarraa nu ga'ee yaada irraa ka'ee jechaadha. Sirbi kun kan mata dureen kun kennameef. Gobannu kanumaaf jawwatamee jara kanaanii hayyuumee qajjira kan Oromoo ganee garaanii yakkamaan baay'umaa gobanamaa bade maqaanii dursafuu Oromoo. Egaa akkuma beekamu goobanni fakkii gantummaadhaa biyya kana keessatti ta'eeti fudhatamaa jira. Kan biraadhis maqumti goobana jedhaniyyuu haga bushaawutti deemee jira. Dhugaadhaa goobanni nama Oromoon diina jalatti akka kufuuf sababii ta'e keessaa nama tokko jechuu dandeenya. Wanni goobana maqaan maaliif badaa jedhee fi yeroo ammaa kanaayyuu warri lubbuudhaan jiran warri hayyuu baratanii dooktara jedhan piroofeesara ta'an warri Oromoo gurgurataa jiranii ammaayyuu lubbuudhaan warri jiru baay'eedha. Kanaafuu goobana nama jaarraa tokko dura balleechaa hojjetee amma du'ee lubbuun hin jirre akka safuu Oromootitti immoo ikiraa hin hamatanii hin arrabsanii. Kanaafuu goobana kana maqaa bitamaa goonee yaamurraa oduu dhiifnee akka safuu Oromootti sirriidha. Yakkamaan biraatis immoo kan isa caalu kan isarra beeku namni kun osoo nama hin baratini dogoggorullee danda'a. Ormi kun immoo ammaa nuu gogomsa jiran nuu warra barate kanaayyuu dogoggorsaa jiranii nuu ammaa nu gogomsa jiranii. Kanaafuu wanni isaa bichaanii iddoo kennamee fi nama du'aas waan ta'eef immoo balaaleffaturraa hoo of qusannee akka aadaa Oromootitti gaariidha amantaa jiru raayyitan kana jedhe. Walii dubbannaa Oromummaa dhadhamnee walii galuu dadhabnee. Dura Oromummaa jechuun amala Oromummaa qabaachuudha. Wanni Oromoon qabu tokko keessaa iftoomina qabaachuudha. Itti gaafatamummaa qabaachuudha. Sabboonummaa qabaachuudha. Sabboonummaa jechuun biyya ofiitii fi saba ofii of caalaa jaalatuu fi yaaduu danda'u jechuudha. Hoggaa Oromummaa dhabnu waan Oromoon qabu hunda waan dhabnuuf mari'annee walii galuu hin dandeenyu. Wal dhabnee wal araarsuu hin dandeenyu. Karaa tokko deemuu hin dandeenyu. Wal hubatuu hin dandeenyu. Wal amanuu hin dandeenyu. Kanaafuu Oromummaa dhabuun waan kana hunda nu dhabsiisaa. Kana hundaa dhabnaa. Waan Oromummaa dhabneef immoo osoo Oromummaa qabaannee Oromummaa keessa kun hunduu jira. Wanni amma rakkina nu mudatu kun Oromummaa dhabuurraa wanni kana hundaa dhabnee. Kanaaf walii galuulee dadhabnee tokko ta'uulee dadhabnee wal hubatuulee dadhabnee wal amanuulee dadhabnee tokkummaa dhabnee maddi rakkina keenya hunduu Oromummaa dhabuudha yaada irraa ka'eeti. Diinaa miti yaabbaa ofii walitti jira. Kuni ifatti beekamaadha. Oromoon diinaa miti ofiif walitti jira wanni jennee fi diinni osoo Oromoo qabachuu baate osoo Oromoo mallaqaan bitachuu baate Oromoo cabsuu hin danda'u, Oromoo bituu hin danda'u, Oromoo miidhuu hin danda'u. Kan wal ajjeesisiisu, kan dabarsee wal kennu, kan waa hundaa wal godhu numatu walitti jira. Oduu nu tokko taane rakkinni uumamuu yaada irraa kan ibsuufan.